kolkolee qabsoo Oromoodhaa durii as nyaatte takka xiqqashoo irraa dudubbannaa. Seenaame sheer waliif godha. Sheer waliif godha. Sheer waliif godha. Akkuma ol seentanii sheer godha. Sheer godha. Sheer godha. Sheer godha. Sheer godha. Sheer godha. Akkam jirtan nagaa fayyaa gaarii jajjabaa. Mee itti seenna dafneeti warri hangi seena kun sheer waliif godha. Awoo caffeeraa miti jaalata. Jaalataa lammi. Kun gudari kun. Yaa jara keenya oosaa jaamee warreen asitti gabrummaa Oromoo dura biyya tanatti walitti qabame tokkotu jira. Warreen shiraan beekame tokkotu jira. Shira qabsoo Oromoo jalqabarraa kaasee hanga ammatti warreen harka keessaa qabantu jira. Murna as keessaa hin buqqaan. Murna hayyoota Oromoo keessaa jabaa ol ba'e nyaatu tokkotu jira. Kun Oromoodhaa ta yeroo dheeraa dhabne awoo kamiin dhufu. Yee. Siboo isaan seente osoo आओ जाल सलाम अलैकुम कोई बेकोई वानी kamera sirefde din dufa Aye. Egaa warra gartee qabsoo Oromoodhaa tana akkam beekamnetti nyaachaa jirutu jira. Murni kun hogganaan isaanii Asaffaa Jaalataati. Profeesar Asaffaa Jaalataa jedhanii jaarsi tokko jira. Nuti irraa saayina akka namatti dhiisuun beeynu. Jalqabarraa kaasee rakkoo Oromoodhaa jabaa Oromoo nyaachuu hoggantoota Oromoo keessaa gartee hegereen isaa beekan nyaachuu gaara keessatti eegalan. Amma marroo harkatti qabanii jiran. Jawaar Mohaammed 2017 dura OLCG sandura oosaa kana keessatti qabanii dadhaban warreen akka gartee Salamoon Ungaasheefaa jedhe. Murnoota shiraan beekame warreen abaa'oo tana keessa maandheeffatee ilmaan Oromoo addaan facaasuu qofarratti yaadantu jira. Otuu kan wanni kun dhugaan taane ta'e Oromoo wal nyaatu tanaaf furmaata ta'an ture. Garuu rakkoon isaan ta'u amma agarree jira. Akka udaan halkaniiti waa sadi balleessa jarri. Garuu rakkoo Oromoo furra ja'ameeti walitti qabama. Rakkoo Oromoo jalqabarraa kaasee wal nyaatinsi Oromoon jabaa isaa nyaachuu ka ol bee beekumsa ka qabu hayyooma ka qabu quuqama sabaa kan qabu ka itti cichu nyaachuu dura dhaabbachuu if keessaa baasuu qofatti galchuu irratti ololuu Oromoo keessaa baasuu Oromoon addaan wal dhoorkuu maddi isaa oosaadha. Maddi isaa ka ijibbaatame nyaachuu galaafachuu goota Oromoo jechuudha.
Bakhilli warreen shira qaban tarabbiitti dhufteetuma fuuti malee isaanii loladdu nagartu bakka takkatti hin du'an. Unoo sanuu bara hanga gartee deemuu dadhabanitti jiraataniituma du'an. Isaanii lolorra du'u nagartu. Gaaratti isaanii du'u nagartu. Isaanii wanta takkaan miidhamu nagartu. Rabbiilleen hin fuudhu sanuu. Garuu gootota Oromoo beektoota hayyoota warreen Oromoo fayyadan jaan ka danda'an nyaachuu ka dadhaban maqaa balleessuu. Jalqabarraa jaarraa abbaa gadaarraa eegalan. Jaarraa abbaa gadaarraa eegalan. Abbaa abaa'oodhaa, hundeessaa abaa'oodhaa, ka alaabaa. Oromoon dur kutatti qabsaa turte. Harargeenuu ituu fi afran qallotti diina ifirraa ittisaa turte. Arsiinis akkasuma, Baalees akkasuma turte. Shawaan, Walloonis akkas turte. Namni jalqaba akka Oromootti Oromoon akka qabsooytu tiyaadee abaa'oo je'ee hundeessee lafa kaa'e eessatti akka hundeeffamte eessatti akka dhukaafamte akka Oromootti jechuudha. Kana nyaataniiti maqaa balleessan. Nyaachuu dadhabnaan jaarraa abbaa gadaa maqaa balleessan. Isaaf jecha obboleessaas nyaatan akka Baaroo Tumsaadhaa. Jaarraan nyaate jechuudha. Baaroo Tumsaa achi geessaniiti gaara keessatti nyaatanii maqaa jaarraa balleessuudhaaf du'uu fi dide jaarraan. Oromoo itti duulchisanii cuqun dibanii faltii dibanii gartee jaarraa osoo lubbuudhaan jiru goosharashii baasanii dhaaba ifi hundeesse kana keessaa goosharashii baasanii maqaa itti moggaasanii maali islaamummaa jedhanii baasanii Yaman keessatti kophaa galchan. Arrammoo jaarraa abbaa gadaadhaa goota hundi gizee isteeja irratti ol ba'u jaarraa abbaa gadaa goota keenya jaa. Gaafas asuma ta'aniiti isaan osuma kana keessa jiranii beeku. Kajaarraan nama ija walitti qabu dhabee gartee reefki isaa biyya galee namni guddaan san watarritti awwaalame. Ammaan tana siidaan jaarraan waa dhaabbamuu jaan. Itti mul'is gadaa nyaatan. Mul'is gadaa itti Somaalee seeneeti Somaalee keessatti milishaa Somaalee nama hin jirre da'iifa namaa itti bitanii lola Tigree lola TPLF dandamatee Magdashoo ka waliin seene Somaalee keessatti mul'is gadaa milishaadhaan nyaatan jechuudha goota. Itti nadhii gammadaa nyaatan. Sinigala. Amma marroo fi juwaartuu isaanii hafe jechuudha. Namni Oromoo keessaa ol bahee isaaniif hinuman ta'u. Amma marroo akka qabaniiti asii itti gaafatamaan hoogganaan murna kanaa Asaffaa Jaalataati. Piroofeesar Asaffaa Jaalataa. Abbaan cubbuu, abbaan shiraa as jira. Marroo akka qabanii mucaa sossoo'uu kutanii waraana itti ijaaranii waan hin dhagaamneef malee amma Wallaggaa tana keessatti Afeellumaa fi Abaa'oo gaafa dursan jettaan hin dhagahamtu. Siigalee beekaniin dhiisaniif ifiin dalagan nama dalagu sossoo'uu kutan waa diiguun ni salphatti. Sheer godha, sheer waliif godha. Waa diiguun ni salphatti. Waa jaaruun garuu ulfaattu. Waan takka hin dalagan Oromoo mataa walitti hin qaban nama 5 walitti hin jaaran akka Oromoon if bartu akka dandeessu waan takka hin godhan garuu isaan eessaan Oromoon jabaatti laalaniituma akka rirmatti nyaatan. Akka rirmatti nyaatan. Asuma taa'anii jechuudha. Oromoon fayyaalessi quban qabu. Sinigalee. Amma ta duraftee fi nadhii gammadaas nyaatan
jajjabaa akka jaarraatii sifirraa dhiiban akka mul'is gadaani nyaatan ammaan tana rabbiin waraana keessaa marroo ol baase. Akka qabaniiti ajaja keenya dideen waraana itti ijaaranii murna seesee ja'anii asirraa hoogganama. Profeesar Asaffaa Jaalataa haja'amu kanaa hoogganama. Sinigalee murna kana hawaasni Oromoo baruu qaba. Amma keelloo miidiyaa ni afeeran, OMN ni afeerre. Namoonni daa'ifni akka gartee beekaan bulummaadhaa jireenyi isaa guutuu Oromoo addaan diigurratti taajjabbii jee katabaa jiru ka amantiidhaan waa meeqa Oromoo akka fedhe godhu ni afeerama. Jawaar Mohaammed isaan biratti ni afeerama. Sinigalee jibba haganaa qaban, jibba guddaa sadarkaa kana gahee qaban. Asii Ameerikaa kanaa maddaa jechuudha. Oromoon cal jeeti ma hoo jee deema waan jiru quban qabu jechuudha. Oromoo durirraa kaasii if bare. Durirraa kaasii if bare. Namni gartee jaarraa abbaa gadaa kana irratti duulee awwamaa bilbilta buleeso jaarraa abbaa gadaa kana gartee irratti duulchisanii ummata Harargee kanaas gosa isaatiis aanaa isaa aantii isaa irratti duulchisanii cuqun godhanii biyya Suudii kanaas dhaqee Suudii kanaas irratti duulanii tasaaniiti Ameerikaa fi Awurooppaan isaaniif dhiyoo. Ameerikaa fi Awurooppaan isaaniif dhiyoo. Hiyyaan bilbilingaati kaartoon maali harroota keetiin si jalaatu kee kaartoon akka keeti warreen karabaattaa hidhateetuma si waggaa shiita kaayyatanii shamarran keenyaa karaa gadhiisuudhamma warreen hayyuu Oromoon beeyin hayyooman qaban humaan dalagan nama dalaguttiin dhiisan shira guddaa shira Oromoo adda diigu qofaa oosaa waggatti walgaa. Dhuga moo dhugaa miti sheer godha. Sheer waliif godha. Kanaaf Oromoon beekuu qabdi. Dandeessuu ifirraa dhoorkuu qabdi. Murna kana amma murni as keessaa maallaqa baasee maallaqa waliif guuree abaa'oo biraa Wallagga Horroo Guduruu tana guutuu murna kanaatiitu jira jechuudha abaa'oo. Abaa'oon ammaan tana abaa'oon 3 moo 4tu jira. Maaliif walitti jira? Murna kanaatu jaare. Ijoollee Wallaggaa dhaqaa gaafadhaa. Murna seesee jedhanii maqaa walii moggaasanii jiran. Murni dur kun murna seeseeti. Namuma qabsoo Oromoo keessaa ol ba'e numa nyaatan. Jabaa. Amma nuu galtee mi'a waan durirraa eegallee amma nuu galtee bara. Eenyu diinni diina caale isaaniif Jawaar Mohammadii fi Marroo. Ka ajjeesuuf barbaadan. Diinni diina caale. Qabsoo walitti hin dhiisan. Gaafa silaa kamaal galchuudhaa mallasatti aaree mallasaan qixxaatee jeneraala ta'ee gartee waraana Itoophiyaa guutuu buqqaafatee dhufu. Nam meeqaatu dhufe gaafa san hoggantoota jajjabaa nama meeqaa dhufe mee booda deebi'aa yaadadha. Warreen akka Haayiluu Gonfaa, warreen akka Abbabaa Garasuu, warreen akka Kolonel eenyu Gammachuu Ayyaanaa, warreen akka Yoonaataa Dhiphisaa, siviiliyaaniin ministeerota hundaatu waltiraa tana dhufe gaafa san. Namni yaamees isaanuma warri yaamees
gootota keenya jee sangaa qalee fi simatees isaanu sangaa itti qalanii obboleessa kiyya simatanii aangoo kannanii fi tasgabbeessanii suuta waraana gurbaan fidee dhufe hunda jalaa nyaatan boodarra wayyaaneen nutti ergee kamaal galchuu gantuudha. Gantuu jalqaba qoratanii aangoon kannaniifi namni gantuu hodhaaf aangoo kanne eenyu ka jalqabatti gaafatamu. Maaf hin qoratin dhaabichi guddaan. Okay. Koreen jidduudha. Maaliif warra san hojiirraan dhoorkin warra kamaal galchutti aangoo kan warra simatee sangaatti qal erga aangootti kannan galtuudha nu diiguu dhufe basaastuudha balabalaadha. Jalqaba hawaasa Oromootu galche kamaal isa aangoo kanneefi kana murna akkanatti Oromoo jabaattee diina jalaayis baati nyaatu Oromoo arraba kaan arrabsanii oppoodiyoo kannanii fi Oromummaa irraa mulqanii maraaraadhaan wanni isaan hin jeen hin jirtu barreeffama fuula kuma meeqarra barreessan guraageedhaa maaliidhaa jedhanii oosuma kana keessa jira waan hunda if booda deebi'aa yaadadha. Edaa rakkoon Oromoo eeysaa akka jabaattii as shirri Oromoodhaa ka xaxamu asii xaxama jechuudha. Asii xaxama oosaa keessa guyyaa takka Oromoo wal dhabdu walitti araarseen beeku guyyaa takka amma kolkolee kaartoona koshoruun keessaa dhume warreen uleedhaan deemu kadhimma Oromootii fi Oromoonuu isaan hin beekne nama guyyaa takka Oromoon isaan hin beekne afeereeti Jawaar Mohaammed akka nutti hin dhufne shuuf kana jechuudha. Kana wajjin deemaa jirra jechuudha Oromoon. Warreen achitti afeeraman maqaa isaanii dhiisi fuula isaaniitu yoo Oromoon hin beektu. Inuma hin beektu. Inuma. Warreen kana jechuudha warreen Oromoo diigaa jiran. Warreen Oromoo addaan qoodaa jiran jara kana. Warreen shira facaasaa jiran Oromoo jidduutti jara kana. Warreen abaa'otti irkatanii hayyoota Oromoo beekaa Oromoo nyaataa turan. Akka Oromoon ijaan banan, akka Oromoon oluman godhan, jabaa Oromoo irratti xiyyeeffachuu rakkoon isaanii. Nyaachuu. Abaa'oo shiraatutti guddate jaan. Abaa'oo shiraatti guddate tanaaf jaalli keenya dhaaba abaa'oo jiru kana nuu dandamachiise sadarkaa kanaan gee bala. Hin dalagan nama dalagutti hin dhiisan kireeditan qaban dukkana keessa tattaa'an hayyoota Oromoo nyaachuu goota Oromoo nyaachuu jabaa Oromoo nyaachuu if bara Oromoo if bara hoo numa jettan jalqabarraa kaafnee hoo Oromoon if baruu qaba. Waan fidan takkan agarre itti galaasaa jilbootilleen alaabaa Itoophiyaatiin awwaalame leencoonis alaabaa Itoophiyaatiin awwaalamuuf ta'a Daawit Ibsaatis alaabaa Itoophiyaatiin awwaalamuuf ta'a. Takka achi qabaan hin feesiftu kana booda. Takka. Inumaan jee inuma. Sinigaluu qaba. Beektoota Oromoo warreen gartee Oromoodhaaf akka gaariitti dalagan Oromoo bakka takkaa fuudhanii bakka takkaan gahan Oromoo mataa ol qabachiisan Oromoodhaaf ija banan eenyu diinni isaanii yoo jettan diinni isaanii jara kana jechuudha. Hayyoota warreen ifiin jaan warreen harroota harreelleen ba'aadha fuutee deemti harreelleen faayidaa qabdi. Kaartoona roobnitti roobe. Warreen kaartoona hayyoota ifiin jaanii piroofeesaroota ifiin jaan warreen kaartoona kan Oromoon beekuu qaba.
Mucaa tokkicha amma isaan keessaa ol ba'ee waraana jaaree uummata Oromootiif silaa faayidaan kabajee akka qaban ajjeechaaf barbaadaa jiran. Waraanni isaan lachuutu wal qixa. Marroon afaan isaatiin ol baasee dubbatee jira. Gubbaadhaan tokko nuti tokko jaan nuti tokko abaa'oon tokko niituma Maammadii fi Amaan kana shawwadan. Duraanuu warra Harargeetiin Maammad jaaniin kaaniin Amaan jaaniin walloodhaan mu'ee jaaniin aadaa isaaniitti wanna isaan itti yaaman jechuu wanni keessatti eltiraa keessatti maqaa kana qabna. Maammadii fi mu'ee kiyyaa fi amma kanumaan soban. Siigalee tokko siyaasaa fi warri gartee biyya jiru waliin hin jirru bala hin jiru. Bari shira deemaa jiru. Shira deemaa jirtu gaafa barte bakka itti deemtu galma ga'uudhaaf karaa siif saaqa Oromoo. Diina kee gaafa barte bakka itti deemtu galma ga'uuf karaa siif saaqa. Siigalee mi? Kanaaf Oromoon diina isaa baruu qabdi. Diinaa fi fira addaan baaftee baruu qabda Oromoo. Namni yaadaan wal dhaba. Mee maal dalagan Jawaar Mohaammed bakka sanirraa dhorkaniif eenyutu isaan beeka? Maal Oromoof dalagan? Jawaar Mohaammed qixa isaa namni Oromoof dalage ni jira. Namni qixa isaa Oromoo qare bakka takkaa fuudhee gandaa fi godatti isaan nu galchan. Gandaa fi gosatti laga lagatti Oromoo addaan baasanii kutanii irra ciqilfatanii afaan kaayyatan. Irra ciqilfatanii obboleessa. Qaruuraa keessa nu naqaniiti nu cuqqaalanii nu gubbaa tattaanii farshoo dhuguu turanii ara waggaa meeqa. Gullee qaruuraa nu cuqqaalanii. Achii dhooqasanii nu fuudhee itti sadarkaa saniin ga'e. Arra walgahii Oromoo beekaan gulummaadhaa irratti affeerama. Walgahii namni Oromoon hin beekne irratti affeerama. Jawaar Mohaammed waan maal ta'eef irratti affeerama. Isaanuu warri humaan goon warri shiraan beekame ka Oromoon hin beekne fuula isaanii hojii isaanii waan takka ka Oromoon hin beekne ni jiranii. Jawaar Mohaammed affeeramuu dhabee Baqqalaa Garbaatiif maaliif affeerama? Maali Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mohaammed garaagarummaan isaanii? Itoophiyummaa yoo taates Jawaar Mohaammed dura isaantu qaba ni beekna. Itoophiyaa keessa baratanii biyya tana dhufan. Itoophiyummaas namni jalqaba bulchaa ture nuuf fidees isaanii. Jawaar Mohaammed dura. Isaantu beeka Itoophiyummaas. Maanaa Itoophiyaatiis isaantu beeka. Maali garaagarummaan isaanii? Oromoo jennaan iduu. Hayyoota jennaan moo maal jennaan? Kanneen kaartoona roobnitti roobe. Waa sadi balleessan akka udaan halkanitti. Oromoo addaan qurxan. Tokko jalaan bahu. Namni Oromoo mataa ol qabachiisuuf yaadu tokko jalaan bahu. Hunda ni abaaran. Hunda arrarraa miti Oromoo yaadadha. Arrarraa miti durirraa. Namni tokko xiqqasho Oromoo keessaa yoo ol ba'e waggaa 12 dura gaa oppoodiyoo namaan jechuun hangam takka ulfaata. Inni oppoodiyoodha. Biyya keessatti beekumsaan nama ol ba'e oppoodiyoo janiituma fuudhanii qaxxitaa akka inni diinaa wajji qabsaa'u godhan. Kun oppoodiyoo maqaarra guuranii maqaarra dhahanii bakka kun maaliidha kun amaaraa kun maali. Nama kana maqaa wanna godhaniituma mooraa Oromoo kana keessaa yaasanii fixan. Arrarraa miti.
Sinigale. Kanaaf uummanni Oromoodhaa baruu qaba. Beekuu qaba. Wanta amma abaa'oo waan marroon keessa jirus beekuu qaba. Kolkoleen marroon biyya alaa kana kaa'es ilmaan Oromoodhaan mari'achiiftee karaa tokkotti walitti qabuu qaba. Haala keessa jirtuu fi adeemsa jiru hunda himuufii qaba. Nyaachuuf ta'a jarri. Jabaa isaanii nyaachuuf ta'a. Rikoordii waan garaagaraa harkaa qabna. Ragaa meeqaa harkaa qabna. Haala deemaa jiru hunda harkaa qabna. Ummata asitti ummata biyya tanatti taaskii foorsii fi egeree walitti araarsuu hin dandeenye. Ummata maal hawaasa Oromoo burjaajeessuudha. Hawaasa Oromoo burjaajeessanii dhamaasanii akka inni bakka bilisummaa waan jiru hifatu. Uffay gabrummaan naa taate jee akka hawaasni Oromoo jiraatu godhaa jiran. Hin fedhu kanaan achi bakka gabrummaan naa taate akka nuti jennu nu godhuu deema jarre nurra dalagee. If baruu qabdi Oromoo. Oromoon if baruu qabdi. Beekaa kee jabeeffadhu. Wal sin dhooysisin. Marroo fi Juwaar fakkaataniiti amma tokko dura nyaachuu deeman. Amma dura Juwaar nyaachuu deema. Baay'ee hanga Juwaar mana hidhaa jiru marroo waraana jala godhanii waraana leenjisanii warroo guduruu tanatti erganii maallaqaan mootummaarraa gargaarsifatanii wanti marroo hin godhin hin jiru. Nam meeqaa wal fixanii jiran wal fixan takkaa diinni isaanii wal fixanii jiran addaan baasuun abbaan fetes booda ni dhageessa. Waggaa 2 dura arraa miti. Dhokatteeti hanga ammaa mataa keessa nu jirtu. Nutta hafu jennee qabannee taa'aa jirraan hanga ammaa. Waggaa 2 dura arraa miti. Waggaa 2 dura. Maammadii fi Amaanii fi Mu'een hooyi jechuma jiran. Waan rakkoon qabu hooyi jaa. Haa ta'u garuu hanga Juwaaridhaa jiru mucaa akkasitti ijibbaatanii as eegee piippiidha dheeysaa fi isaan dheeysaafu isaanii lolaa fi piippiin lolaafu afaan jaajeessanii gurbaa amma Juwaar dhufnaan Juwaar eegalan. Sinigalee Oromoo beekaa kee jabeeffadhu. Qilleensa bubbisuu wajjin bubbisin Oromoo. Hayyuu kee jabeeffadhu. Juwaar Mahammad jechuun Oromoo jechuun. Jaalattaniis jibbitaniis. Abbaan dhugaa namni qixa isaa Oromoof hojjetu never ever hin jiru. Dhufuuf illee hin taa'u. Tokkichi gaara jiru karaa gaaraatiin qooda leencaa qaba. Abbaan fedhe isaan hin gitu. Walitti dhooytanii marroo fi Juwaar addaan baafna yoo jettan biyyattii namni bulchin jiru. Murna kanaa waan kana taphata. Murna oosaadhaa kaastattaa'u. Kaartoona roobni itti roobe. Kaartoona koshoroon keessa hin jirre. Warra kaartoona qullaa. Warreen kana ummanni Oromoo beekuu qaba. OMN afeerre keelloo miidiyaa maaliif afeeran? Maalummaa isaaniitiitu jira. Maaltu deemaa jira Oromoo keessatti? Maal? Keelloo miidiyaa maaliif afeerame? OMN maaliif hin afeeramin? Baqqalaan maaliif afeerame? Juwaar maaliif hin afeeramin? Maaltu deemaa jira? Maal jechuu? Yoo kana dubbatte ati gandummaadha. Maal jechuu? Eenyu gandummaatti jira? Gandummaa isii dhugaa eenyutu itti jira? Kanneen Oromoon waan biranni waccan waan kanatti maaliif hin wayne? Mataa isin hidhanii jiran. Mataa isin hidhanii abaa'u. Qubuma sadeen tanaa hin feenu nuti. Luchi haadha qubee sadeen tanaa. Qubuma sadeen abaa'oo jaamu kanaa hin feenu.
Bakka qubeen kun nu jijjiiramuu qabdi yoo barbaachisaa ta'e. Mataan keenya nu hidhamee jira waan kanarratti bakka. Nu hidhan mataa keenya. Hai. Dhugaa jirtu dubbachuu hin dandeenyu. Haqa jirtu hin dandeenyu. Maqaa sadeen kanaan nu qaba. Abaa'oo hayyoonni hundeesse kanaatu nu qaba. As keessa maan dheeffataniiti isaan. Beekaa Oromoo kan nyaatan, jabaa Oromoo kan nyaatan. Arra hundinuu suuraa abbaa gadaa fuudhee deemaan bakka Maammadiin sossobuudhaaf. Kolkolee hin faarsin jaarraa abbaa gadaa, maqaan dhahin jaarraa abbaa gadaa. Osoo inni lubbuun jiruun maqaa dhahuu dhiiste. Arra maqaan dhahin atilleen kolkolee leenca jaarraa abbaa gadaa jettu maqaan dhahin sanyii jaarraa abbaa gadaa ni kijibta. Darsa. Hin dhahin maqaa. Jaarraatu abaa'oo gane moo abaa'ootu jaarraa gane osoo hin beeyne hin dhahin maqaa. Hin faarsin jaarraa abbaa gadaa. Fuulli rabbiitti haa tolu jii callis. Dhugaa rabbii baasan gaafa dhugaan baatee dubban. Gaafa rabbi dhugaa baasee dubban. Arrallee ati ganduma abbaa waallee nyaatan malee hayyoonni nuuqa waa hunda dubbatu nuti maaliif dubbachuu wallaallasii ni dubbanna boo ni dubbanna waan feene haasofnu akka feenetti haqqifna nuti hawaasa akka feenetti haqqifnaa kana booda Profeesarri nu wanta Oromoo diigu yoo addaan hin laallanne maal garaa keessatti qabanna nuti. Isaanuu waan Oromoo addaan diigu wanta Oromoo shororkeessu isaanuu eegan maali nuti? Oromummaan nuti kophaa teenyatti eenyutu maali? Amantiin namaa nuti kophaa teenya kabajnutu maali? Namni amantii ta'e kabaju hin jiraatin, namni goota kee kabaju hin jiraatin. Hai. Bilisummaa sanuu hin feenuu bilisummaa sanuu haanuu raaftu. Bakka. Sittin dhiisarree isaanii nugusa keessan jalaa galuun beeytan. Inuma jalaa galuun beeytan. Nugusa keessan najisarraan fagaanne ittuma salaatanii jaa. Najisarraan fagaanne ittuma salaatan. Ti salaata jalaa galuun beeytan. Isaan ammoo beektota ni nyaatan. Jabaa ni nyaatan. Goota ni nyaatan. Eessaa dhufe obboleessa isaa yoo ta'e ni nyaatan. Goonni isaan biratti gandan qabu. Goonni gosan qabu. Goonni amantiin qabu isaan biratti. Hundaan nyaatama. Hundaan nyaatama. Hunda. Marroonis isaanuma keessaa dhufeemi. Baarootumsaatis isaanuma keessaa dhufee bara. Hanga ammaa qorannoon isaanii akkaataa baaroon itti du'e nuun ibsin. Qorannoon hoosaa jaaniin tun. Hanga ammaa waan isaan qoratan hin agarre. Ni galee Oromoo addaan diiguu malee. Goonni isaan biratti gosan qabu nafxanyaa Oromoo keessa jirtu. Nafxanyaa Oromooti. Nafxanyaa Oromoo fuula Oromoo kana biratti deebisan. Jabaa Oromoo nyaatanii gandaan Oromoo adda qoodu qaruura nu naqanii willee nu cuqqaalanii tattaa'udha isaan. Bakka. Gaafa tokko Oromoo keessaa ol dhufe nyaachuu gandaan gosaan amantiin addaan qoodanii. Asuma tattaa'aniituma meerkuma tan. Oosuma kana keessa jira. Shirri kun shirri Oromoo addaan diigu jaalatte jibbite oosaa keessaa ta'e. Asaffaa jaalataa. Asaffaa jaalataa faadha. Salamoon Ungaashee fa'a. Eenyu maalii argoodhaa baanan kana fa'a. Isaanuma asuma keessaa deema. Bakka takkaan dhufu. Kasumudaatti dha'uuf daawwiti ibsaati. That's it.
maachi qabna waan hin eegganne maaliif abdan wantan dhufne wantan taane wantan mul'anne akeekatan qabna wanta harkaa achi laalteen agar mootummaa kufe yoo Shimallis Abdiisaa Abiyyi Ahmad tana du'e Oromoo wal nyaatti foon waliin nyaatti laallee agarra ka hin qabnu nama nu bulcha ammallee maaliif kijibna fi kijibaa jirra hin kijibuufitti ati yoo barbaadde fi kijibi wal nyaanna akka qirca wal nyaanna maal haasawtan fuudhime amma Abiyyi achi haala kanaan fuudhi akkuma keetitti yaaduma keessatti matuma keessa fuudhime gaman nyaanne hin dhayme Abiyyi Ahmad maaltu dhufame Itoophiyaa Amaaraa fi Tigree irraanfadhu mee Oromoo jidduutti maaltu dhufa imagine la yaadi mee akkanumatti yaadi mee maaltu dhufa nama osoo waan takka hin qabne akkanatti wal nyaatu nama qarshii 100 irra wal loluu hin qabu nama mana tokko irra wal loluu hin qabu lafa kaaree takka tarra wal loluu hin qabu lafa kaaree takka tarra wal nyaatu hin qaban ani naftanyaa Oromootu nu keessa jira naftanyaa Oromoota nu keessa jirtu immoo bareechinee beeku Oromummaa isaaniitillee irraa mulqinu naftanyuma Oromoo jennaan gosa biraatillee moggaafnuuf naftanyaa Oromoo beekaa Oromoota nyaattu hayyuu Oromoota nyaattu nama ija qabu ka fuutu buttuu hayyuu Oromoo naftanyoota Oromoo oosaadha maddi isaa har'aan isinitti himaa dhagaa maddi isaa oosaadha miidiyaan kita OMN waa'ee abaa'oo gabaasaa jiru ni jira amma Jawaar Mohaammed wanta fedhan jaanii kaansilaa godhanii keelloo miidiyaa ni afeeran OMN maaliif hin afeerirre miidiyaan akka OMN ni jira amma hawaa'ee abaa'oo gabaasaa jiru ganamaa galgal ni jira waamichan gooneef OMN'ifis Jawaar Mohammediifis waamichan goone kaansil godhan ka waamameef hoggonaanuu kayaame kaansil godhan keelloo miidiyaan Oromoodhaaf maal godheeti yaamama kiyyaa sanyiituutu achi jira Jawaar Mohaammed hafee Baqqalaa Garbaa achi jira Jawaar Mohaammed hafee beekaan gulummaa jireenya isaa guutuu ka Oromoo addaan diigaa ture achi jira Jawaar Mohaammed hafee kanneen Oromoon baruu qabdi jechuudha beekuu qabdi naftanyaa Oromoodhaa tana beekuu qabdi Oromoon warra beekaa Oromoo nyaatu hayyuu Oromoo warra nyaatu Oromoon eessatti diinaa wajji wal lole durirraa kaafne abaa'oo durirraa kaafne eessatti diinaa wajji wal lole abaa'oon hanguma Nadhii Gammadaa keessa jiru abaa'oo turte hanga Nadhii Gammadaa keessa jiru hanga dhukaasaan faan asliin faan keessaa hidhamnaan zaaseet dakkan dakkaa taate jechuudha. Jara kana hunda edaa isaanuu numa ba'anii warri gaafas nyaatu isaaniin amma nuu gale jechuudha. Jara kana hunda warreen akka Mul'is Gadaa Buruusoo Boruu warreen jajjabaa kana akka Nadhii Gammadaati wajji nama meeqaan nyaadha. Namni jajjabaan numa nyaadhame isaan numa ba'an. Maaltu nyaateen amma nuu gale jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo beekuu qaba. Oromoo sheer waliif godhu.
sheer walii godhi ololaa miti wal nyaachuu miti wal nyaachuu jenne akka gaaritti wal nyaanneeti gabrummaa saniis hadhooytuu agarra kana booda gabrummaa hadhooytuu agarreeti san booda deebinee bilisoomna jara kana if keessaa baafne hin daddoon waan kana achi bilisummaan eeginga saani wajji bilisummaa moo inuman eegin waboo Shimallis Abdiisaa tanarra wayyaa jara kanarra sinigale Oromoo dhugaa jirtuutu tana fudhadhu. Shirri Oromoo sossoosuu kutee asii deemaa ture. Amma garreeme daaspooraa kana keessa hooggantoonni daabloos gurguddaan as jiran Asaffaa Jaalataa fa'a. Daabloos gurguddaan Asaffaa Jaalataati oosaa keessa jira. Daabloos gurguddaan hin sinjee. Daabloos gurguddaan as jira Asaffaa Jaalataa Salamoon Ungaashee kanneen daabloos gurguddaan sheeyxaanni jireenya Oromootti taphachaa jiru. Sheeyxaanni jireenya Oromootti taphachaa jiru jara kana. Tokko biyya jira maqaa qabsaa'aa qabate. Sheeyxaanni nin sininjee sheeyxaanni guddaan Oromoo addaan qoodaa jiru jara kana. Oosaa keessaa maan dheeffatanii jechuudha. Kolkolee akka sagartee kolkolee akka beekaan gulummaa kana fa'aa biyya alaatii fidatanii kanneen hundi ajaja isaaniitiin. Intala Asaffaa Jaalataatiitu fide biyya kana. Intala Asaffaa Jaalataatiitu fide. Isaan ni ajajanii Oromoo beekaa Oromoo ni nyaatanii bakka fannu duratti ta'an jechuudha. Qoosa jiran Oromoon ammoo hidda mormaa baasee kan aarsaa kafalee dhiiga isaa facaasee qabsan jira. Hin goolabamtu ta'e. Jara kanaa goolabbii Oromoodhaa kute jechuudha. Hayyoota Oromoo kanaa nyaata jechuudha. Ganda gosa kaanii jabaa Oromoo, beekaa Oromoo, jeneraalli Oromoo, koloneelli Oromoo, ministeerri Oromoo kabajaan qabu isaan biratti. Hundinuu Amaara, Guraagee, maali maqaatti moggaasanii kaan Yamanii, Arab. Diina qofaatu Jawaar Mohaammed jibba bara. Diina qofaatu Jawaar Mohaammed jibba. Jarri immoo diina caale kanneen. Daabloosota oosaadhaa gurguddaa. Kana. Jawaar Mohaammed irra beekaan gulummaatu kabajaa qaba isaan biratti. Jawaar Mohaammed irra kiyyaa sanyiitu kabajaa irra qaba. Jawaar Mohaammed irra keelloo miidiyaatu kabajaa irra qaba. Nama Oromoo sadarkaa kanaan ga'e isaan biratti kabajaadha. Kanneen wajjin boo bilisummaa sanuun feenu boo jara kanaa wajjin hangama kiyyaan hin fedhu. Numaa hin fedhuu gama kiyyaan. Akkamitti Oromoon baree deemuu qaba. Ifirraa dhoorkee deemuu qaba. Eenyu miraasa abbaa isaanii eenyu godhe boo? Eenyutu miraasa abbaa isaanii godhe boo? Hai. Numarratti wal jijjiiranii ilmaan Oromoo irratti wal jijjiiranii sadarkaa akkam keessa nu geessuu deeman miraasa isaanii eenyu godhe? Qabeenya abbaa isaanii eenyu godhe Oromoo? Kolkoleedha jennee itti himuu qabna. Hattoota jennee sheeyxaana jennee daabloos jennee itti himuu qabna. Dhaloota ammaa itti himuu qabdan. Namuu itti himuu qaba. Jawaar Mohaammed tuqame jechuun Oromoo tuqame jechuudha. Oromootu cunqursame jechuudha. Ija Oromootu baqe jechuudha. Nama Oromoo sadarkaa saniin ga'e isaan biratti kabaja dhabuun. Ookiyyaati gammada gadhaabbugaa maal?
Shaytaana tokkoitiin sirraa tuqu jira. Gariin namaa kakaratti salaatullee hin beekne beektaa Allahu akbar jeetuma bakka hin taanetti hidhatee abaa. Hin bilbilin asitti. Harka addarra kaatteetuma eeggatta bakka nama bahara dhaqee gaa bolleessa kiyya bahara bosoosoo dhaqee ati xayyaara eeggatu. Bahara dhaqee namni bilisummaa akkanatti eegu nama xayyaara dhaqee bahara dhaqee gartee xayyaara eeggatu doonii dhiisee asii xayyaarri dhufee na fuudhaa jee hin jiru. Oromoonis fittiin dhiisu. Ija Oromootiinis dhufuu hin taatu. Jawaar Mohaammed jechuun nam tokko yoo taate hudduu haadhateetii keessa seenta. Jawaar Mohaammed nam tokkoo miti. Jawaar Mohaammed Oromoo guutuudha. Jawaar Mohaammed nama Oromoodhaaf jaban. Inni narraan dubbatina isarraan dubbannu mataa keenyaaf dubbanna. Mataa keenyaaf Jawaar Mohaammed eegganna nuti. Jawaar Mohaamedis yoo barbaade isin wajjaatan mataa keenyaan isa eegganna nuti. Narraan dubbatina sababa kiyyanaaf hin dubbatina isaaf dubbachaa hin jirru. Lubbuu teenyaaf isa eegganna nuti. Mataa keenyarraa dubbachuu jirra. Mataa keenyaaf Jawaar Mohaammed nu barbaachisa. Nuu kana Oromoo guutuudha barbaachisa Jawaar Mohaammed. Tuqaan ta'u Jawaar Mohaammed tuqaa kolkole darsa isinuun beeynu fuula keessan waan isin gootan isin hin beeynu. Oromoo biraa kireeditan qabdan darsa asitti wal geessanii goota Oromoodhaa xarafa qabu abbaa fedhen Jawaar Mohaammed hin jijjiiru. Abbaa fedhen ni agarre hojii isaa. Hojii ganaa dhuftuun hin agarru. Ammallee abdii irraa qaba. Ni mucucaate malee hin kufne Jawaar Mohaammed ammallee. Ni mucucaate malee hin kufne. Kana booda karaan isaa kana booda miti qawweelleen elemoorraa kaate. Akka waan 2018 qawween lafaa dhufte. Karaa qawwee ilmaan Oromoodhaatis karaa qawwee yoo barbaadees elemoo qiltuurraa eegan. Kana booda karaan nagaa hin jiru jaa akka waan 2018 karaa qawwee eegale. Ni mucucaate karaa nagaa wanni dhoorke hin jiru ni mucucaate. Hanga du'utti abdii irraa qabna. Ni eeggan ija teenya. Nu fayyada waan inni dalage waan beeynuuf ammallee bakka inni jiru waan beeynuuf jaalanneetii miti miira keenyaatu nu jaalata. If goggodhuufi miti miira keenya onnee teenyaatuutu jaalata. Jaalala rabbiin kanneef abdii rabbiin nuu kanne isarraa abdachaa jirra bara. Malee jaalannee if goggodhuufi miti bara. Kaartoona namaa isinitti hin faarsinu bara. Nama faayidaan qabne faarsaan jirru bara. Nama hojii isaa ijaan agarreedha bara. Oromoo tanaaf bakka 10tti addaan caba. Isaan tuqa jettee. Bakka 10 addaan geessu. Oosarraa dhiiftee ta'oosaa daraniiti. Oromootti haasa'u jira. Oosarraa qabdee Oromoo miliyoonatti haasa'aa jira. Nama takka walitti qabamee haasa'u. Warri oosaa walitti cuunfamame. Walitti cuunfamtanii Jawaar Mohaammed hin geessan. Walitti cuunfamtanii Jawaar Mohaammed hin geessan. Walitti cuunfamtanii walitti cuunfamtanii jechuudha. Humaatamaan osoo ni fanne osoo hin dadhabne tikeeta sirraa murramee akka isaa kanatti olii gad deemta xayyaaraan bakka takka dhaquuf akka itti si butuchu laal. Kana Oromoo walitti qabee itti haasee isaa jira. Fuuldura Oromoo kasaaraa Oromoo bakka isin itti deemtu eessatti akka deemtu xiinxalee Oromoo mari'achiisaa jira. Dhugaa jirtu nun soobu. Amma Oromoon bakka bara dheengaddaan jirtu. Amma Oromoon bakka bara dheengaddaan jirtu. Oromoon dur namni tokko hidhamee fi yuunivarsiitiin guutuun barnoota dhaabdii ture bara. Barataan tokko hidhamee fi yuunivarsiitiin guutuun barnoota dhaabdii ture bara. Gaafa namni tokko du'e Oromoo guutuutu girgiraa ture bara. Amma laal namni kumni tokko du'e Oromoon calja abbootiin gadaa rashanamteeti Oromoon sossootu hin jirtu bara. Maal harkatte Oromoon gaafa Jawaar Mohaammed qeeroo hogganu
amma maal taate Oromoon dachiitu galabbatameni Oromoon sanuma hayyuutu miira namaa jijjiira jabaan jabaa nama godha jabaan goota nama godha jabaan ibsi barsiisa hayyuun akka itti beeytu si godha dhaloota Jawaar Mohammad jechuudha. Ka barataan tokko yuunivarsiitii irraa yoo ari'ame yuunivarsiitiin guutuun hiriira baatu. Namni tokko yoo du'e yuunivarsiitiin guutuun hiriira baatu. Amma abbaan gadaa rashanamee Oromoon hirriibaa waliin kaatu. Mi'uun dhageessu namni nutti muun jiru. Nam meeqaa du'aa jira shawaa keessatti bakka takkatti eenyu soqoysa Oromoo tamtu soqoysa Oromoon kaabaa Oromoon kibbaa Oromoon dhiyaa Oromoon bahaa tamtu soqoysa firri isaatu dubbachaa jiru. Firri isaa kana Oromoo wal barsiise. Oromoo wal takka taatee akka diina injifattu Oromoo barsiise. Jawaar Mohammad tuqaan ta'u. Kanaaf jibbitan. Akka Oromoon injifattuun feetan. Kanaaf rakkoon guddaan kan akka Oromoon mootu, akka Oromoon gabrummaa jalaa baatu, akka Oromoon iftaatee jiraattuun feetan. Rakkoon teessan tan amataa gadaa qabsoo Oromoo jabaa Oromoo nyaachuudha. Waan takkaan godhin mucaan gaara Wallaggaa keessatti godhaa jira. Maaliif itti dultan marroo maal isin godh? Isinirra jaalatame isinirra wanna ta'e maal balleesse? Maal balleesse ka waraanatti bantaniif? Maal balleesse olola katti bantaniif? Maal balleesse maallaqa isa cinatti ka guurtaniif? Maal balleesse Oromoodhaaf dalage malee Oromoo miidhe? Gaara seenuun isaa Oromoof dalage malee Oromoo miidhe maaltu si gubaat? Maaltu si aars? Maaltu si dallansiis? Abaa ofii wabuun tokkoo miti. Ifin sobin tokkoo miti. Tokkoo miti. Barbaaddu abaa duuli barbaaddu abaa waboo duuli malee tokkoo miti. Barbaaddu jaaldaawwi jala deem barbaaddu marroo jala deem. Nam tokkee jala yaanu ni yaana nam tokkee maali kaayyoon maali? Kaayyoo san namaat deemaa ni yaar. Nama kaayyoon deemu jala yaati Oromoon. Nama kaayyoon deemu jala deemti. Namni sun gaafa du'e kaayyoo lafaa fuudhee jala deemti. Zaaseet nam tokkee jala yaanu ni yaana nam tokkee jala. Jabaa jala yaati. Jabaa santu namaan deema. Namni damiina hin qabne qondaala hin qabne namaa miti. Namni nama jala deemu hin qabne namaa miti. Alaa bobbee hin galu. Namni dubbataa hin qabne hayyuu hin qabne. Nam tokko jala deemna kaayyoo hin burjaajeessin kaayyoo wanni jaamu hin jiru kaayyoo san namaatu deemaan kitaaba tokkos yoo nama kannite namaatu deemaan nama kaayyoo jechuun nama kaayyoon deemu jechuun nama si dura deemu nama jabaa ka dhiiga kee haqa kee dhugaa kee siif falmu jechuu kaayyoo jechuun waan biraatii miti karoora jechuu miti kaayyoo jechuun nama san nama deemaan lafa kaayuu ulaatti cufi akka eltiraa sanitti achuma teessi. Waggaa 25 kaayyoon eltiraan turre nama deemuun dhabdee waggaa 27 dhaloota keenya eltiraan turre kaayyoon maan deemin gaafa sanii fi miila baaftee kaayyoo namaa deemaan namaatu kaayyoo dura sossoosa namaatu qabatee rafaan nam tokkee miti marroon nam tokkee miti Jawaar. Kolkole kanaaf hawaasni Oromoo beekuu qabu. Wal sin dhoysisin Jawaari waboon haa hiikkattu jee hin jiru. Wal isin dhoysisuu deema. Murna seesee ja'ameeti murni biraa as jira. Murni hayyoota Oromoo nyaachuu bara. Murni Asaffaa Jaalataatiin hoogganamu. Piroofeesar Asaffaa Jaalataa nama ja'a. Daabloos guddaa daabloos Oromoodha. Achi jira Oromoon beekuu qabdi. Beekuu qabdi. Qabsoon Oromoo tanaaf lafaa ol ka'uu didde. Isaanii nyaata. Hunda isaanii nyaata. Guyyaa takka bakka qabsoon Oromoo itti miidhamte hin qoranne isaan. Qorannaan isaanii maali? Maatsaniidha moo maali qorannaan isaan qorachaa jira waggaa 36. Maal qorachaa jiran? Eenyutu isaan beeka? Fuulli isaanii akkam?
maali wanni isaan qoratan? Beekumsi isaanii, dandeettiin isaanii, ciminni isaanii maal Oromoof godhan? Amma kanneen dandeenyu bakka sanii kaafneeti shiitatti keenya isaan shamarran keenya ol baaf warra dalaguu beeku. Sanditti Oromoon abbaa barbaadde dhiisi jabaa kee jabeeffadhu. Marroo fi Jawaar jabaa Oromooti si fayyadan. Isaan lameeniin dhaha yoo jette ati qabsoo keessaa gali. Marroon dhiyaa Jawaariin dhaha yoo jette gali qabsoo keessaa. Marroon poozishiina waraanaati. Yoo kana ifitti himi atis Maammadii fi Amaan kana ifitti hima. Marroo hin tuqin. Jawaar hin tuqin. Jawaarii fi marroon tuqa jettee nama ija takka hin qabne jechuudha. Ija takka kan qabne. Jawaar waraana malee biyyattii sana gad hin geessu. Marroon waraana Biraanuu Juulaati. Ajajaa waraanaati. Ministeera waraanaati. Leenjisaa waraanaati. Biyya siviiliitu bulcha. Zaatseet. Kan addaan hin beekne taanaan ati kaartoon. Sheeytaana Daabloos Asaffaa Jaalataati su keessa jira isin keessaa baafi. Ni jira ayaanni isaanii Jawaar Mahammad qara'u jira. Akka gaarii dhaggeeffadhu si keessaa yaa. Jinniin isin keessaa yaati gizee Jawaar Mahammad qara'u. Gizee Jawaar Mahammad dubbatu isin keessaa yaati. Kana galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa jaallan akkasii Oromoo beeka. Wal jabeeffadha. Sheeytaana gurguddaa rakkoon deemu ifirraa bara. Ija teessan beekaa keessan hayyuu keessan qabadha. Jawaar Mahammad dhabdee wanni ati bilisummaa eeggattuuf hin jirtu. Jawaar Mahammaditti dhagaa hartee bilisummaan ati eeggattu hin jiru. Jala murii ifitti himi. Jala murii. Tana jala murii. Namni alaasi galchu isa malee hin jiru. Waraanni lolee kuffisee kufa. Waraana biyya bulcha yoo naan jette ati bakiila. Yoo waraanni ka biyya bulchu ta'e Biraanuu Juulaatiitu biyya bulcha malee Abiyyi Ahmadii miti. Daangaa eega waraanni. Akkasitti ifi beeka. Poozishiina namaa kanniif, dandeettii namaa kanniif. Kana jechuun namoota muraasa biratti marroo xiqqeessuudha. No. Xiqqeessuu miti. Poozishiinni waraanaati. Daangaa Oromiyaa akka shimbirroon gubbaan bararree eega. Malee siviiliyaaniitu biyya bulcha. Mirga Jawaarfaa kabachiisa. Marroon. Mirga hayyoota biyya jiranii kabachiisa. Daangaa Oromiyaa akka shimbirroon gubbaan bararree eega. Waliin maleen tola. Akkasitti hubadhu. Akkasitti hubadhu. Sadarkaa kanneen. Namuu qooda qaba. Namuu waan danda'uu qaba. Namuu dandeettii qaba. Kennaa tana namuu Rabbiin waan garaa kanneef. Marrumaa waraanaa marrumaa biyya bulcha yoo jette atilleen wara shamsi jirta. Aduu duuba jirta. Biyyan jirtu. Aduu duuba jirta atiis. Marrumaatu biyya kuffisaa, marrumaa biyyaas bulchaa, marrumaa ministeeraas ta'a yoo jette biyya duuba jirta atiis. Lakki Jawaarumaa biyya qabataa, Jawaarumaa mootummaa kuffisaa, Jawaariin ministeera ta'a, Jawaariin waraana ta'a yoo jette atiis aduu duuba jirta. Harki faraqaadha wal dhiqa, harki taraa wal dhiqa. Kanaaf Rabbiin dandeettii garagaraan namaa kana. Jawaaritti fuula guuraa marroo jaalachuun ati polotikaa keessan jirtu. Kitaaba Asaffaa Jaalataa seeni. Kitaaba Asaffaa Jaalataa dubbisaa jirtu. Lakki Jawaarii dheetiin marroodhaan na bilisoomsaa kitaaba Asaffaa Jaalataa dubbisaa jirtu. Kitaaba Asaffaa Jaalataa dubbisaa jirtu. Isaan lachuu goota Oromoon godhu. Sitti himu. Kanaaf sheeyxaanota goota keetirraa eeggadhu. Daabloosoota goota keetirraa